sana inni isheen Abrahaamiif deesse tapha galee utuu taphatu argite. Kanaaf Abrahaamiin ilma xomboree kana ilma koo Yisihaaqii wajjin haala isaaf waan hin taaneef xomboree kana ilma ishee wajjin manaa baasi jette. Dubbiin waa'ee Ishmaa'eel ilma isaatii kun Abrahaamiin baay'ee irrakkise. Waaqayyo garuu Abrahaamiin waa'ee mucichaa fi waa'ee xomboree keetii sin rakkisini. Sanyiin kee maqaa Yisihaaqiin waan waamamuuf waan masaaraan sittiin dhaga'i. Ilmi xomborettis dhala kee waan ta'eef isas immoo saba tokko nan godha jedhe. Abrahaamis ganama bariidhaan ka'ee buddeenaaf bishaan qalqalloo tokko Aggaariin kenne. Mucichas gatiittii isheerra kaa'ee ishee adeemsise. Isheenis achi baatee lafa onaa Barsheebaa keessa jiraatte. Yeroo bishaanichi qalqalloo keessaa dhufutti Aggaar mucicha wuuxii tokko jalatti gatte. Kana booddee amma darboo eeboo irraa fagaattee fuullee isaa dhaqxee teessee ishee yommuu mucichi du'u taa'ee inni ilaalu waan jetteef fuulleen isaa teessee sagalee ishee ol fudhattee hin boosse. Waaqayyo sagalee boo'icha mucichaa hin dhaga'e. Ergamaan Waaqayyoo bantiiwwan Waaqaa keessaa Aggaariin waame. Aggaar maal taate? Mucichi iddoo jirtu Waaqayyo sagalee isaa dhaga'eeraatii hin sodaatin. Ani saba guddaa isa gochuudhaafan jira. Ka'ee mucicha ol fudhadhu, harka keetiinis jabeessii isa qabi jedheeni. Yommus Waaqayyo ija isheen banee fi isheenis boolla bishaanii tokko in argite. Dhaqxees bishaan qalqallichatti buuttee mucichas in obaafte. Waaqayyo mucichaa wajjin ture, innis in guddate. Inni lafa onaa keessa jiraatee nama xiyya darbatu beekamaa hin ta'e. Inni aaraan lafa onaa keessa jiraatee haati isaas durba warra Gibxii hin fuusifte. Noora gooftaan isin haa eebbisu. In kanatti baay'een egaa biyya kana keessatti dhaabannaan sababa wanti baatuufi faarsamii kadhanna Waaqayyoon galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hafuura kadhataa keessa teenya Waaqayyoon isa jiraataa kan si kadhannaa yaa Waaqayyo abbaa keenya. Elaa ganama kana fuula kee duratti walitti qabamneerra. Sabda qabaadhaaf gadadamaadhaaf cubbamaan yaa Waaqayyo gargaarsa kee abdii kee kana eeggatu abdii keetiin kan irra geenye Waaqarraa kan ilaaltu Waaqarraa yaa Waaqayyo gooftaa iyya keenya akka dhageessuuf jaalala keessa dhageessuuf haala. Yaa Waaqayyo gooftaa namnati ilaalte, namnati gargaarte, namnati fayyinte, namnati wajjin taate yaa Waaqayyo gooftaa homaan ta'u baraan haalaan yeroodhaan rakkinaan hin nyaatamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqarraa nu ilaali. Sagalee kee humna hojjetu keessaa qaba waan ta'eef yaa Waaqayyo gooftaa sagalee kee saba kana irratti erguun jaalala kee haa ta'u. Kan isaan ittiin baraa'u yeroo keessa dabbalu, kan nuti ittiin baraa'u yeroo keessa dabalu sagalee kee Waaqarraa nu erguun jaalala kee haa ta'u. Sagalee keetiin yaa Waaqayyo gooftaa waan hundumaa keessa darbuun hin danda'ama waan ta'eef sagalee keetiin yaa Waaqayyo gooftaa Waaqarraa nutti dubbachuun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Ergaan diinaa ergaan seetanaa sagalee kanaaf mormuudhaaf qilleensa kanarra kan jiru yoo jiraatu maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Nutti dubbadhu si dhageenya maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Galanni Waaqa isa biraadhaa. Abrahaamiin
nama waaqayyo waame, nama waaqayyo waame, nama waaqayyo jarra kaayee nama waaqayyo qubatti qabee waameedha. Sagalee kana ani akka mata dureetti kanani dubbachuu barbaadu waaqayyo sagalee boo'icha kee dhagayeera jedhu. Waaqayyo sagalee boo'icha kee dhagayeera jedhu. Isa kana irratti akka mata dureetti dubbachuu barbaada. Abrahaamiin seera uumamaa boqonnaa kudha lama irratti waamame. Innis ka'umsi isaa Kaaraanii, ga'umsi isaa Kaanaan ture. Galata waaqayyoodhaaf haa ta'u. Abrahaam kuni nama waaqayyo yaadaan isa qabe, nama waaqayyo yaada irra kaa'e. Lammii kee keessaa, qomoo kee keessaa, sanyii kee keessaa baay'een jedhee nama waaqayyo biyya isaa kana keessaa isa baasedha. Qomoo isaa keessaa, sanyii isaa keessaa bahe. Ka'umsi isaa Kaaraan, ga'umsi isaa Kana'aan. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkana jedhe boqonnaa kudha lama kanarratti sanyii kee nan eebbisa, warra si eebbisan nan eebbisa, warra si abaaran nan abaara jedhe. Akka kanatti jecha kanaan isa utume, jecha kanaan akka inni gaggeeffamuuni waaqayyo Abrahaamitti dubbate. Abrahaam garuu jecha kana dhagee haa ta'uyyuu malee rakkoon gurguddaadhaaf yaaddoon gurguddaan karaa kana hundumaatti isa qaqqabeera. Abrahaami umuriin isaa nama waggaa 75 akka ture yeroo sana sagalee waaqayyo hin dubbata. Yeroo biyya isaatii kee umuriin isaa waggaa 75 dargaggummaa irra gara darbu galanni waaqoodhaaf haa ta'u. Akka bara keenyaatti jaarsa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Abrahaami Saaraas fudhatee Looxiin ilmoo obboleessa isaa fudhatee ka'e. Waaqayyo kan inni ittiin jedhe Abrahaamiin fayyada malee Looxiin homtuukaa fuudhi baay'ee hin jenne jecha akkasii waaqayyo irraa nageenye. Inni garuu ilmoo obboleessa isaa Looxiin illee fudhatee ba'e. Saaraan moosina isaa amanaa isaatiin dhiisee ba'uu hin danda'u waan ta'eef Saaraa fudhatee. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Abbaa manaa fi haati manaa foon tokko waan jedhu sagalee waaqayyoo foon mataa fudhatee ba'e. Anda boleh bangsa kaya nanti cene, yang lagu mereka sendiri, apa mana pun toko, atau human sana ni, jero isenti, dandi, rajeni, Abrahami, akani, dan kamu tidak eropa itu, sana nak kena jadi do nanti do, wahai Ismail ini kara lagi, wahai yo akani ada boleh tu, itu merah sana ni mungkin Abraham sekarang rumah di daerah, ada rumah lewat kayu kena tinggal tu, akkana lagi rumah Abraham tu, wakayu kai saya epis, wakai sabar epis, wakai terjaga lana, akka untuk tu wakar, akka itu pun wakayu Abraham itu rumah daerah, garu Abraham nama amma sana ada mawakau satu rumah berarti, ada lagi tu, ada orang cerita, anak kena lalu jauh, lazar nama biaya jamal. Sagalee kana doo haasa waaqayyo garuu dhibba kee keessaa kan ba'utu si dhaala malee ormi si dhaalu ittiin jedhu. Abrahaam garuu alaazar nama biyya Damaasqoo na dhaaluun jedha. Akkamittiin kana naan jetta jedha. Kala tokko balali'ee wajjin Saaraa maal ittiin jetti? Aggaar yookaan xomboreen yookaan gargaartuun Saaraa kuni mana isaanii keessa waan jirtuufi inni waaqayyo jedhe kallattii kanaan ta'uu danda'ati. Beeyaa Abrahaami Saaraa wajjin akka mucaa argannuuf yaalii mucaa argachuu geggeessaa waan gocha akkasirraa waddaa jettee Saaraan xomboree ishee gargaartuu ishee Abrahaamiin kennite sagalee waaqayyo. Gargaartuu ishee kana Abrahaamiif yaa kennitiyyuu malee yeroo biraa ishee dhumatu deebi'ee jiraate. Abrahaamiin gaafa xomboree Saaraa yookaan gargaartuu Saaraa irraa dhala godhachuudhaaf jedhee xomboreen Saaraa yookaan gargaartuun Saaraa gaafa ulfaa'u ishee gaafa bartee Saaraadhaaf hin ajajamu jettee isa dura gaggeessee bultuu ofirratti raafuu jalqabde.
Saran amayoon asilalan hin godhanne garuu gargaartuun Saaraa ofirratti ilaaluu qabdi. Saaraa abboomuu kadhu alaga keessu jiraachuu ishee oole Saaraan manaa baafte. Garuu ergamaa Waaqayyoo kan itti deemte isheen manaa baateeti deebii Saarama giiftii keetii fi abboomamii bude. Egaa gara kutaarratti yeroo deemnu boo'icha kee Waaqayyoo dhaga'eera isa jedhu nama sarree galanni Waaqoodhaa baata. Boo'icha keessa Waaqayyoon dhaga'eera. Warra bashaadanii jiraataniifis galata keessa Waaqayyoo dhaga'eera. Haa ta'u malee inni kan galata keessa akka jiru namoonni kan biraa boo'icha keessa akka jiran beekamaa. Jireenyi biyya lafaa buree wanta ta'eef gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessa amma turtanitti rakkina qabdu garuu jabaadhaa rakkinicha moo'eera. Isa moo'ee Yesuus duukaa warri jirtan akka mootan hubachuu barbaachisaadha. Isa moo'ee Yesuus wajjin warri jirtan. Achumaanii lakkoofsa 9 irratti Ishmaa'eelii fi ilmi gabuudhaan dhalate inni Waaqayyo abdachiise utuu taphatanii argan. Saaraan garuu ilmi argaan ishee Gibxii sana inni isheen Abrahaamiif deesse tapha gadhee utuu taphattu argite. Kanaafis Abrahaamiin ilmi xombooree kana ilma koo Yisihaaqii wajjin aantu isaaf waan isaaf hin taaneef xombooree kana ilma ishee wajjin manaa baasi jettee qajeelfamaadha manaa gabe. Saaraa irraa gara Abrahaam gaafa kana dhaga'u baay'ee gadde hin rakkate. Haa ta'u iyyuu malee jecha Saaraa kana dhaga'ee hin gadde baay'ee itti tolle. Ishmaa'eelis kan Abrahaam, Yisihaaqis kan Abrahaam. Haa ta'u iyyuu malee kakuudhaan mana hin dhalata jedhame Yisihaaqi malee Ishmaa'eel miti. Ijoollee tataataa immoo sagaleen asaasu kun sa'aatii eeginaan jirtu. Kanaaf kakuudhaan Yisihaaq dhalata malee Ishmaa'eel miti. Ishmaa'eel karaa qaxxaamuraa akka tasaa dhufe qajeelfama yookaan immoo yaadii isaan geggeessan karaa Waaqayyoo irraa jallatanii yaadiin geggeessan akkanii isin baasisan. Namoonni yaalii akkasii keessa jirtan yoo jiraattan karaa Waaqayyoo isin agarsiise obsaan eegaa malee yaalii kan biraa hin geggeessina. Yaalii sana bira ga'u argachuu dandeessu garuu gatii isin baasisa. Gatii nama baasisa. Goolii kaasa. Jireenya ofii keessatti mana ofii keessatti goolii kaasa waan ta'eef yaalii hin geggeessina. Yaalii isaan geggeessan kun Ishmaa'eel dhalate, Yisihaaqis dhalate, jarri kun ijoollee yeroo ta'anitti wal'aansa waliin qabanii taphatu turani. Inni kun ilaaluu hin qabu. Yisihaaqi wajjin caalee ilaaluu hin qabu jette Saaraan. Haati manaa tokko jedhee nama gorsite. Haati manaa tokko boqa jedhee nama gorsite. Yoomiin akkana jette haati manaa isaa. Maali Waaqayyo kana ganteen duutu? Amma yoomiin Waaqayyo kana duukaa jiraatta. Ganteen duutu jette yeroo rakkin nama sanaa yoo biratti lafare. Abrahaam garuu kan isin dhibu keessa xombooree Saaraadhaan ala godhachuudhaaf fedhii qabu garuu kallattii kana kan agarsiise Saaraa. Saaraatu kallattii kana agarsiise. Kallattii kana ta'uu danda'a. Kallattii Waaqayyo ittiin agarsiisan danda'a. Abrahaam kallattii kana hin qabu. Inni maal godha? Saaraa mataa kana godhachuudhaaf galgalaa ganamaatiidhaan Waaqayyoon eeggata. Waaqayyoon isin komata ture. Ati jedhe. Haa ta'u iyyuu malee egaa wallaansoo tapha gadhee akka inni taphatu yeroo arginetti lakki xombooree kanas mucaa kanas narraa gadi baasi itti jedhe. Kanaaf booda Abrahaam dubbii kanatti rakkate fuula Waaqayyoo duratti rakkate yeroo Waaqayyo Abrahaamiin inni Waaqayyo Abrahaamiin inni jala keeti. Haa ta'u iyyuu malee waa'ee
Shakala Sadhurati Devi said, one Masarati Jadare, one Hadima case and his name of a gown, Rakaka about the gown. In the Gaina truth. Mani, Amatu had a Manasana in Kaleda. A governor of Bologna, and Harmony, Akana Chukura, Kanaka, Garo, Banaki, Amatu, Yoga, Matuda, Matuda Utra. Garabudi Musakana Boda, Abrahami, Amatu, a Saratu Mariana, Rova Kayo, in the Mujaga, Canades in the Isabakuna, Garabudi Tikara, Mokondaga, Botica, Mujaga, Sanaris, and Sarah Jumarin and the Jaluma, Amadu Sarah Jumarin, Kajet Mamasara, Egate, Manchester Sarah, Yakasumaka, Food and Kenda Megana. Sabaran Magana, Sargana, Arsane Sunaka, Wakayu Arsana, Sitayanda Devi, Saranga, Omasati, Esiani, Pure Koramba, Hare Rati Korambe, Yaki Pure. Darashini, Vanokalati, Intani, one to Achumani, Wakayo, Sarah Maragenti, Sarah Agato, Tokosara, Agato, Wakayo, Nagapani, Rakina Buddha, Wakayo, Nagomi, Namako, Tokotoko, Wakayo to collect the Solinamakasisa, Wakayo, Galanitanato, Opelotoko, Guraki Sandara, Tikaba. Atmanagar Gartura, Fonavira, Atau Malay. Jencha, Kanana, Jenchu, Hodudeni, Maltera, Yumukanabati. Kanabati, Maltera, Jenadi, you know the question of Wagayon Ratira Kepata, Wagayon Ratira Kepata, Bulchisam and a case and case of the tour. Wagayon Ratira Kepatana. Amaduka, Animana, some bucket and Maju, Gabo, Available as Azumala Yoga and Pizza to pick a case of the Tirage Panada. May boy Chakana Tirage from the road and Tirage Pana, no shit. Wakayo Canada. Malta Wakayo, Uga Sobata and the Bahada. Yoruba Desimo, Garani Gamati, Ega. Easy. Isabas, the Adnan Karam. Kanambola, Agarisi, Ishmaelisi, Murtozara Prabeni, Abramini, Alare Kesitu, Kenanevi, Manabani. Wakayo Juraka. Mbana. Bersheba, Lavona Tikari Niman. Lavona Jechun, Akata Samudanda, Lavona Jechun, Doan Tokofation, Ramotis Kasan, Shanis Kasan, Ramis Kasan. Lavona Jechun, it don't think you are a Yonama movement. Lavona Jechun, it don't think you are a Yonama movement. Audana Lavona Ona Abrami, Sarana. Abraham Saranage, Agari Mujazaima, Ishmaeli, Bideni Pishan Tigale, Mujagati Agarakae, Labona, Bersheba Kesa. That is one thing in the Magalas and Markadu Musa, you know, one day. Galana Markadu, you know, one day. Galana Ram Galas. Gadina Jalisha Paradera, Gadina Dabisha Paradera, Undumazano Duragari, Utagadi Kiraka, Kaevi, Bishan Kalkalo Tinakevi, Bitenis, Itikane, Lavona, Bersheba is
waaqayyo inni akka namaa waaqayyo inni akka namni nama ilaalutti nama hin ilaalu. Waaqayyo nama waliin taasisu. Waaqayyo nama waliin taasisu. Abrahaami agaggeessu malee waaqayyo Aggaarin ni ilaala, Ishmaa'eelis ni ilaala. Isheen egaa dagalgaloo ishee keessaa bishaan dhumee nyaati gargaarume ani yoo mucaa kootti taa'ee ilaalu jettee amma darbannaa yeroo tokko irraa bagaattee muka murtii jalatti galtee irraa bagaattee deessee ilaalti ani du'a isaa ijaan ta'an ilaalu. Maali Abrahaam yeroo sana qabee keessa akkasii maal jedhu murtoo isaa dhagaa. Barri darba yeroo dhaabbachuun jira. Barri darba yeroo dhaabbachuun jira. Namni galaana magalaasee galaana nama markaanu garuu galaa waaqayyo nama magalaasuu markaanu. Dubbii waaqayyo isin keessa kan isin keessaa isin gargaara. Namoonni baay'een keessan dubbii waaqayyo biyyatti isinitti dubbate dubbii waaqayyo lafoonaa yookaan immoo iddoo garaa garaa irratti isin leenjiseen akka jiraachaa jirtan beekamaa. Gaafa rakkinaa, gaafa dhiphinaa, gaafa yaaddoo, gaafa kiisii keessan harka keessan kiisii keessa kaa'attanii duwwaa ta'ee asii achi ilaaltanii homtuun ture leenjii waaqayyo isin leenjise sanaan toora waaqayyo isin barsiise sana sagalee waaqayyo isinitti dubbate sanaan akka jiraachaa jirtan sirbaa'ee akka gochaa jirtan rakkina kanaa beekama. Arras dubbii waaqayyo isinitti dubbatu, dubbii waaqayyo nutti dubbatu toora isaa yeroo isaa adda akkaataa barbaachisummaa isaatti dhageenye yoo duukaa jiraanne yeroo biraan nu gargaara gaaf tokko nu gargaara galanni waaqayyo dhaabatu si gargaara dubbii waaqayyo akkaataa kanatti saffuu si gargaara. Durii akkuma beekamu akaakatti yookaan baaldaan falatamarra taateenye egarra walirratti waqarreetu waldaanis ta'e dubbii waaqa dhaggeeffatu. Sunis darbee har'a soofaa keessa ta'anii dhaggeeffachuunis dhufe yoo barbaadan isatti dhaggeeffatanii rafuunis dhufe. Kunis hin darba kunis. Al tokko namicha tokkotu nama camadanitti qotuyyuu maali nama camadanii qotan jennaan kunis hin darba jedhama. Nama camadanitti qotu maaliif sangaatti camadanii achumaan kunis hin darba jennaani namichuma gaaficha sangaatti camadanii qotan immoo iddoo tokkotti muuda jennaani kunis hin darba atisuma gaaficha sangaa wajjin walitti camadanii siin qotan jennan eeyyee garuu kunis hin darba. Amma immoo gaafadhu siidaa yookaan multii qorrattis kunis hin darba jedhaan barreessaa jennaani akkuma kana gaafanni namichi du'ennaani kunis hin darba jedha multii isaarra kunis hin darba karaan irra ba'e karaan iddoon itti awwaalamachuma awwaalchi sun Farastiin yookaan chaalenjiin tokko keessa jiru kunis hin darba. Galanni waan obboleessa obboleettii qorattee keessa hin darba. Dubbiin dubbatu kana garuu sagalee waaqayyoodha yoo amantiidhaan fudhatte boo'ichi kee kun hin darba. Boo'ichi keessa kun hin darba. Boo'ichi waldaa kiristaanaa hin darba. Akka kanatti itti fufu. Boo'icha akka harka sanatti itti fufne waaqayyo akkana jedhe ani mucicha nan eebbisa inni nama beekamaa qomoo beekamaa hin ta'a jedhee Ishmaa'eeliin beekamaa ta'e. Gara lakkoofsa gara dhumaatti akkana yommutu waaqayyo ija ishee hin baneefi
Isheenis boolla bishaanichaa tokko hin argine dhaqqee bishaan qalqallichatti guuttee mucicha siinoo baafte. Waaqayyo mucichaa wajjin ture, innis hin guddate, inni lafa onaa keessa jiraate nama xiyya darbachuutti beekamaa hin ta'e. Inni Haaraan lafa onaa keessa jiraate haati isaa durba warra Gibxii hin buusifte. Ameen. Eenyudhaaf achuma jira ture eeboo kan jedhu baasu garuu erga dheebotanii erga beela'anii hin oolu garuu iddootti iyyadan beekuun barbaachisaadha. Iddootti iyyadan hin iyita hin boos hin gaddite. Waaqayyo garuu waaqarraa ishee ilaalee bukkicha itti agarsiise. Isa booda buqqaatiin dhalatee waraabbii ofii ishee dhudhee mucaasina baafte. Mucichi guddatee beekamaa ta'e laboona Haaraan keessa nama jiraatu laboona sana keessa jiraate xiyya nama darbate. Nama gadi hin guddate gaa'elaa biyyuu ga'e durba warra Gibxii fuusifte. Galanni Waaqa isa jiraataa dha. Egaa yeroo tokko galaanni namaa gadaa tokko gabaabaa wajji galaan nama harkaan qabu warri galaanni wanta namni namaa gadaas hinduma hinduma iddoo geeru qaba. Waaqayyo ganni namaa gadaas kan bara baraati maqaan Waaqayyo bara baraati kan yaadu. Sagalee Waaqa sana keenya fayyisuun kan tokko Waaqayyo kana. Yaa Waaqayyo abbaa keenya si galateeffannaa galanni ulfinni guddaan isaa siif haa ta'u. Sagalee kee waan nuti dubbatteef waan nu barsiiseef galanni guddaan isaa siif haa ta'u. Baay'ee keenya si deebisa si wajjinan ta'a si gargaara. Ani amma dhumaatti argamti qaba jetteeti yaa Waaqayyo gooftaa. Kallattii nu irra dabarre hundumaatti yaa Waaqayyo si gargaarsa jechuun wajjite garuu nuti yeroo garaa garaa utuu mucucaannu utuu asii bachi laallu utuu asii bachi godhu wanta baay'ee miidhamneerra wanta baay'ee madoofneerra. Yaa Waaqayyo galaa namni namaa galaasa nama harkaanuma galaa birriduu galaasa durkaan meera ta'a. Amma garuu yaa Waaqayyo gooftaa galaa nuu galaafte irra deebitee nuu jaalachuun jaalladhaa ta'u. Sin gargaaraa keessi wajjinan ta'a keessa jalqabaa sana si deebisuun jaalladhaa ta'u. Namni si dhaggeeffate hin milkaa xumura isaatu bareeda. Galgalli keenya akka bareedu xumurri keenya akka bareedu yaa Waaqayyo gooftaa si dhaga'uu akka dandeessu nu gargaara. Namooti yaa Waaqayyo gooftaa dhiphachaa yaaddaa bu'aa rakkachaa jirani yeroo rakkina isaanii maqaa Yesuusiin irraa kan xumurame haa ta'u. Namoota dhukkumaa jirani maqaa Yesuusiin dhukkubni isaanii sa'aatii kanaa kaasee irraa kan xumurame. Maqaa Yesuusiin boo'ichi isaanii deebii kan argate haa ta'u. Maqaa Yesuusiin yeroo garaa garaa rakkina adda addaatiin dhukkuba adda addaatiin diinaan kan doorsifamani sa'aatii kanaa kaasee maqaa Yesuusiin irraa kan dhaabbate haa ta'u. Maqaa Yesuusiin irraa kan dhaabbate haa ta'u. Mana isaanii irraa jireenya isaanii irraa maqaa Yesuusiin kan dhaabbate haa ta'u. Dalagni sibbaa nu yaadatu harkaan qabu sagalee keessa akka xiraanu nu gargaara maqaa Yesuus. Ameen. Waaqayyo